Dhibee busaa akka biyyaatti dabalaa jiruun naannoon Oromiyaa keessattis dhibeen kun ji'oottan sadan darban godinaalee adda addaa keessatti bifa weeraraan mul'ataa jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaas guyyaa torbee busaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti yeroo shanaffaaf godina Iluu Abbaaboor bulchiinsa magaalaa Mattuutti marii paanaalii fi hubannoo hawaasaa cimsuun bakka hooggantoonni Biiroo Fayyaa Oromiyaa fi itti gaafatamtoonni waajjiraalee fayyaa godinaalee akkasumas qaamoleen hawaasaa adda addaa argamanitti kabajeera. Ayyaana torbee busaa magaalaa Mattuutti kabajame kanarrattis kantiibaan bulchiinsa magaalaa Mattuu obbo Girmaa Taarraqany keessummoota sadarkaa biiroo fi godinaalee adda addaa irraa dhufaniin baga nagaan gara magaalaa ambaasaadara nageenyaa Mattuu dhuftan jedhaniiru. Bulchaan godina Iluu Abbaaboor obbo Indaalkaachoo Tafarii godinichatti tatamsa'een dhibee busaa olaanaa ta'uu eeruun dhibee kana dhabamsiisuu fi to'achuufis hawaasni qulqullina isaa akka eeggatuu fi saaphaan siree akka fayyadamuufis hojjetamaa jira jedhan. Hawaasni bifa ijaarameen hirmaannaa godhuun iddoo wal hormaata bookee busaaf mijataa ta'e dhabamsiisuu, saaphaan siree bifa itti fufiinsa qabuun itti fayyadamu, biifaa keemikaalaa farra bookee busaa yeroo gaggeeffamu haala mijeessuuf hirmaachuu akkasumas nama mallattoon busaa irratti argame dhiyeenyatti kellaa fayyaa buufataalee fayyaa geessuun tajaajila akka argatan taa'ee jira. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti dursaan garee dhabamsiisaa dhibee busaa obbo Jawaar Qaasiim dhibee busaa akka biyyaatti dabalaa jiruun naannoo Oromiyaattis ji'oottan sadan darban qofatti dhibeen busaa godinaalee 16 fi aanaalee 117 keessatti bifa weeraraan mul'ateera jedhan. Namoota qorannoo dhiigaa taasisan miliyoona 1,500 keessaas namoota 600 fi 800 irratti dhibeen busaa argamuun tajaajila yaalumsaa argachuus himaniiru. Dhibee kana to'achuu fi dhabamsiisuufis hojii hojjetamaa jiru eeruun. Bookee dhibee kana daddabarsitu to'achuudhaaf saaphana siree miliyoona 7.1 ta'u aanaalee 182 keessatti bara 2015 keessa raabsinee jirra. Saaphanni siree kun waggaa 3f dhukkuba busaa irraa nama ittisuu ni danda'a. Hawaasa gara miliyoona 12 olii ta'utu saaphana siree kanaan ittifamuu danda'a jechaadha. Bara 2015 keessa qofa kan raabsine. Akkasuma immoo gannuma kana bara kan godinaalee 7 keessatti aanaalee gara 42 ta'an keessatti manneen 400 fi 10,000 ta'an keemikaala farra bookee busaa biifuun manneen itti biifaman kana keessa hawaasni jiraatu gara miliyoona 1 olii ta'a. Hawaasa miliyoona 1 ol ta'u biifa keemikaala kanaanis dhibee kanarraa ittisuun yaalamee jira jechaadha. Ayyaanni torbee busaa bara kana dhaadannoo dhibee busaa dhabamsiisuun anarraa eegala jedhuun naannichatti kabajamaa jira kan jedhan hoogganaa itti aanan Biiroo Fayyaa Oromiyaa obbo Darajjaa Abdannaa. Maloota ittisa dhibee busaatiif nu gargaaran hojiirra oolchuudhaan dhibeen busaa hawaasa keenya irratti dhiibbaa akka hin uumne gochuun baay'ee murteessaa waan ta'eef. Bookee busaa ittisuudhaaf halkan yeroo hundumaa walitti aansaadhaan agoora bookee fuudhaa fayyadamuudhaan weerara kana to'achuun kan danda'amu jechuudha. Garbiraan biifaa keemikaala busaa keessumaa gandoota aanaalee baay'ee dhibeen kun bifa weeraraatiin keessatti baay'atu keessatti biifaan gaggeeffamaa jira jechuudha. Itti gaafatamtoonni waajjiraalee fayyaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa ayyaanicha irratti argamanis dhibee kana dhabamsiisuuf hojiiwwan ittisaa irratti xiyyeeffatanii hojjetaa jiraachuus himaniiru. Rooba jirurraa qabee haga ta'e dabaluu argisiisee jira. Kanaaf yeroo dhiyoo keessatti to'annaa jennee jira. Isaafis hojii adda addaatti kan hojjechaa jirru jechuudha. Leenjii kennuu, hubannoo hawaasaa kennuu. Dhibee kana ittisuudhaaf hojiiwwan balaan hojjetamaa jiru jechuudha. Sana keessaa yoo xinnaa ta'e hojii uummata akka dammaqsuutiin uummanni naannoo isaa akka qulqulleeffatu gochuuti kan bal'inaan hojjetamaa jiru jechuudha.